Maqaan gooftaa Yesuus eebbifamu akkam jirtu fayyaa keessanii ni nagaan kenne Waaqayyo eebbifamu. Egaan amma immoo yeroo muraasaaf isin wajjin dabarsuudhaaf isinii kadhachuudhaaf viidiyoo muraasa isaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Waaqayyo akka isin eebbisu abdii guddaan qaba. Waaqayyo akka jijjiirama jireenya keessa irratti godhu abdii guddaan qaba. Guyyaa gara guyyaatti dhugoomsa haaraan nu quunnamaa jira waan ta'eef dhugoomsi kan biraanis nu qaqqabee jira. Isa isiniin geenye kan godhe Waaqayyo. Namoonni amma waan Waaqayyo isinii godhe waan Waaqayyo isinii raawwate dhugaa ba'uu qabdu, dubbachuu qabdu. Sababni isaa sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu dhugaa baatii isaanii irraan kan ka'an moo'icha gonfataniidha. Moo'icha gonfachuu yoo barbaadan dhugaa ba'a. Waan Waaqayyo isinii godhe, waan Waaqayyo isinii dubbate, Waaqayyo dinqii gurguddaa godheera. Torbee kana keessa viidiyoo bira argitaniittu namni waggaa saddeetiif naafate fayyee, namni waggaa 17 dhala dhabde Waaqayyo dhala kenneefi, namni waggaa dheeraadhaaf gurri isaa duude fayyee, manuma tokko keessatti waan ta'edha, naannoma tokkotti waan ta'edha. Deebisee xinqolaan naannoo isaanii ta'ee nama baay'ee naannoo sanatti xinqolaadhaan taphachaa ture, afurramaan itti gargaaramee itti taphachaa naannootti diinagdee uummataatti taphachaa kan ture Waaqayyo kuffisee ajjeesee iddoo gadi dhiisiseera. Kun ulfina maqaa isaatiitiif. Waaqayyo yeroo masana maal jedhe Waaqayyo si'a baay'een itti dubbadhe na didee sabooddee tarkaanfii irratti fudhate Waaqayyo. Kanaaf anamma amma yeroo muraasa kana isiniin kadhadhaa Waaqayyo seenaa tokko tokkoon keessaniin jijjiira. Warri na wajjin kadhattan amma viidiyoo ilaaluudhaan, yuutuubii ilaaluudhaan, feesbuukiidhaan hordofuudhaan namoonni hiikaman jiru dhugoomsa akkasii dhageenya. Kanaaf Waaqayyo jireenya tokko tokkoon keessanii irratti waan haaraa hojjeta. Kanaaf dhugoomsa kana dhageenye isa booda immoo daqiiqaa muraasan isinii kadhadhaa. Akkuma kana dura isinitti himaa ture ni guddaan amantiidha. Kanaaf amantiidhaan na hordofaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mana jara kanaa keessatti kan ta'e immoo dachaa mana keessan keessatti akka ta'uuf isinii kadhadheera. Nagaan Waaqayyoo fi jaalalli Waaqayyoo bakka jirtu isiniif haa ta'u. Paaster Bulaa akka mul'atan nagaa keessan miti han nagaadha. Waaqayyo abbaa koo ofiis kan sa'aatii kanaan nu ga'eessaaf galanna ta'uun jedha. Ani maqaan koo Ijjiguun jedhama. Kan hin jiru biyya Harabaa Hoomaan irraayyuu. Ergan isinii walitti dhufee karaa naanaa gochuu jalqabdanii har'a torbee lammaffaa koo keessan jira. Isinis ittoo si dadhabee salachinaan jedhin akkuma isinitti maddeenii na duuka dhaabbattanii kadhannaa naaf godhaa turtanii Waaqayyo abbaan koo isin eebbisuun jedha, ulfaadhaan jedha. Akka isin kadhattanitti immoo waan baay'eetiyyuu furtuu baay'ee jira ganaa siif jijjiiramattanii bishaan irratti yeroo meeqaa kadhataa turtanii kan qabamee jiru qabeenyi kee hunduu gasii lakka himattanii sirriidha. Qabeenyi koo bakka hundatti qabamee kan ture kan na jala qollofamee ture maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkuma isin jettanii qulfitti abboomeera, qulfii isaatiin amma sii banamanaan jetta akka jettan hunduu toora naaf qabataa rasaaf galanna ta'u. Egaa har'a waggaa sadaffaa kooti jalqaba dhuga baatiin kooniin tokko arge kuni har'a gammachuudhaan gara keessanitti isiniif fi sagalee isiniif kaa'ee ture kuni ittuun har'a waggaa sadiidha. Mucaan wasiila kootii irratti akkaawuntii irratti birrii gashee ture yaal ta'e tokko waggaa sadii jechuudha. Gara waggaa sadiin dura achi booddee birrii gimmaasha naaf kennite, gimmaasha balleesseen ture naan jette yeroo meeqa bilbileen akkadheeni waan godhus na wallaalee fira kootiin immoo walitti bu'ee kaasuudhaafis baay'inatti ulfaatee ture. Yaa Waaqayyo anoo gola namaa keessa gugguufetan hojjedhee maal dabqa kunarraa kutta'een bu'aa ture. Akkuma bu'aa ture Waaqayyo dabqa kunarraan kunnee boo'icha koos dhaga'ee naaf hawwaatee gooftaan koo isaaf galanna ta'u har'a naa bilbilte. Birrii gimmaasha akkaawuntii keerra si gasheera, birrii gimmaasha immoo xiqimtee asitti gasheen siif xanaan jettee natti himte. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifamu isaaf galanna ta'u. Isinis immoo nama Waaqayyo abbaan koo isin eebbisuu ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa ammas immoo wanta baay'ee akkana duuka faana jirtan abdiin qaba. Ammas kadhannaa keessaniin duuka nafina nama Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfaadhaa bara baraan dibanni keessan dibata rasiniif dabaluun jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaan Yesuus Kiristoos eebbifamu. Obboleettiin kun akkaataa isheen ittiin gara gooftaa dhuftee rakkina biraatu uumamee kanaan gara gooftaa dhuftee erga sana obboleettii kana qabeen kadhachaa fiira Waaqayyo jireenya obboleettii kana irratti waan haaraa hojjetaa jira. Amma isiniin kadhadha. Dabqi keessan biyya eessaati iseen hordofaa kan jirtan dabqi keessan qabamee kan jiru itti dabqitanii rakkattanii qabamee isin jalaa dhowwatamee kan jiru maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin akkasanii ba'uuf abboomeera. Maqaa Yesuus Kiristoosin
akkasini boof abboomeera. Harki waaqayyo gidduu akkasini galu. Waaqayyo Yoonaas qurxummii liqimseennaan qurxummii takka dubbate. Aqi Yoonaasiin lafa gogaa irratti ollaa deebisa akkuma jedhe. Waan keessan tokkollee utuu nafin akkasini boof abboomeera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin eebbi keessan, nagaan keessan, mul'ati keessan liqimfamee qabamee jiru amma booda akka ba'uu danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin abboomeera. Ameen jedhaa fudhadhaa. Ameen jedhaa fudhadhaa. Warri zayitii qabdan zayitii qabadhaa. Warri zayitii qabdan zayitii qabadhaa. Warri zayitii hin qabne bishaan qabadhaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee warri na hordofaa jirtan kun mana tokko tokkoon keessanii keessatti waan tajaajibaa ta'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Ammaa jalqabee mana tokko tokkoon keessanii keessatti waan taaraan ta'eera. Harki Waaqayyoo hojii jalqabeera. Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaan Waaqayyoof galanna ta'u. Waa'een Waaqayyoo dubbatameen dhumuu dhuga ba'umsa lammaffaa dhageenyaan kadhata gabaabaa isinii godhaa. Waan Waaqayyoo dubbatameen nu qalbisa isin dhageessisa lama lamaan sadiin godhee isin dhageessa malee dhuga ba'umsa baay'eetu jira. Dhuga ba'umsa baay'ee kan ammoo viidiyoo baay'eedhaan upload gochuun barbaadne xiqqeesseen upload gochuu barbaade. Kanaaf isin share gochuudhaan daddabarsaa dhuga ba'umsa nama tokkootiin namni biraa waan hiikamuuf Waaqayyo immoo karaa isin godhata. Warri viidiyoon argitan, warri viidiyoon ilaaltan Waaqayyo immoo karaa isin godhatee isin namoota baay'ee hiika waanta ta'eef isin viidiyoo kana daddabarsaatii share godhaa, like godhaas, subscribe godhaa, daddabarsaa. Waaqayyo mana tokko tokkoon keessanitti waan ajaa'ibaa hojjetu dhuga ba'umsa lammaffaa kana dhageenyin immoo isinii kadhadha. Maqaan koo Daraartuu Bal'inaan jedhama. Kan hin jiraadhu Somaaliyaadha. Hojiin koo raayyaa ittisa biyyaati. Qaamaan bilbilee kallattiidhaan isin wajjin kadhachuuf hin dandeenye, silkii argachuu hin dandeenye, garuu viidiyoo keessan irraadhaan oliidhaan isin faana gaafa kadhadhu viidiyoo keessan amantiidhaan gaafa fudhadhu bakka wanta abdii nama kutachiisuudhaa fi dukkana wanta ta'e natti ta'etu ture. Narraati jigee gaafuma abdii tangalee jechuudha. Wanta abdii nama kutachiisu abdiin gaafa abdii nama kutachiisu jiraate jallaan wanta namatti dukkana waan jiru bilisaan ba'e jechuudha. Bakka sagalee keessan irraa kaasee nan fudhadhe amantiidhaan fudhadhaa jettan amantiidhaan fudhadhe gaafa sana bishaanii zayitiin illee jiraate ol qabaddaa jennaan akkuma kootti duwwaadha yeroo sana bakka hojiin jira bakka akkuma koo akkatti ol qabeen illee ameen nan jedhe bakka narraa jigee jechuudha. Abdii tangalee bakka numan fayyee jechuudha. Yeroo baay'ee nan dawwala garuu silkii narraa kaasuu hin dandeenye hojii ta'uu baay'ina hojii ta'uu danda'a. Kanaadhaafidha kanan jedheef maqaan koo lakkaasiniif hin keenye dhiifama guddaa. Gooftaan ulfaatu amma isiniin kadhadha. Gooftaan waan ajaa'ibaa hojjeta. Akkuma obboleettiin keenya amantee fudhatte. Akka obboleettiin keenya seen dhiyoo amante kun dhiyoo amante tokkos seen qabeenyaan see gadi dhiifame amantee fudhatte. Isinis amana fudhadhaa. Waan keessan qabame guyyaa irraatii kaasee maqaa koo miti. Maqaa saduu dadhabe. Maqaa caalutu isaaf kenname seedu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbadhaa. Nagaan keessan iddootti adeemu. Qabeenyaan keessan isinirraa fagaate isiniif dhufu. Wanti harka keessan irraa rukutame harka keessanitti adeemu. Dibata dachaa ulfina addaa argadhaa. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin guyyaa har'aatii jalqabee harki Waaqayyo waan ajaa'ibaa hojjetu. Mana tokko tokkoon keessanii keessatti akka argamu isinii kadhadheera. Gaa'illi dhamee hiikamu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaarsa kam mana keessanirraa, hojii keessanirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin cabseera. Ammaa booda harki Waaqayyo isinirratti hojii jabaa hojjetu maqaa Kiristoos Yesuusiin waan haaraan isiniif ta'eera.